Kabajamoo Looreeta Nagaa Addunyaa, Muummee Ministeera keenya Dr. Abiy Ahmed, kabajamtoota ministeerota, kabajamtoota abbootii gadaa, hawwan siiqqee, hooggansa naannoo, hunda dura Waaqayyo nu gargaaree haala kanaan wal agarreef gammachuun kun immoo magaalaa Moojootiif waan ta'eef hunda keessaniinuu baga gammaddan baga gammanne isin jechuun barbaada. Mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa waggoottan darban xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaan investimentiin akka babal'atu keessattuu kallattii yaadama ida'amurraa kaa'ame yaadama mootummaa ida'amuutiin immoo sirriitti ifatti tokko tokkoon ibsamee kaa'ameen investimentiin jajjabaachuu akka qabu, investimentiin motora dinagdee guddaa tokko ta'ee akka jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiru, dinagdee biyya keenyaa, dinagdee naannoo keenyaa jijjiiru akka ta'u kallattii kaa'ameen waggoottan darban mootummaan naannoo keenyaa hooggansa muummee ministeeraa keenyaa jalatti xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaan investimentoota biyya alaa, biyya keessaa adeemsa birookiraasii hir'isuudhaan si'oomina itti dabaluudhaan akka investimentiin dhufu gochuudhaaf xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa tureera. Waggoottan jijjiiramaatiin dura investimentiin naannoo keenyaa akka waliigalaatti qabaachaa turre 10,000 gadidha. Ammatti waggoottan darban hojii hojjetameen investimentiin naannoo keenya simatee hojiitti galchaa jiru 43,000 darbee jira. Paarkiiwwan industirii bulbulaa ijaarsa irratti immoo kan argamu Naqamte karaatti galaa jira. Hundaa ol immoo zooniin dinagdee addaa gadaa muummee ministeera keenyaan yeroo darbe jalqabsifame investoroota 70 ol ammoonaa kan simate adeemsa irra kan jiru immoo investimentiin 30 ol xumuramaa kan jiru waliigala haga 100tti investimentii simatee jira. Mootummaan naannoo keenyaa bu'uura misoomaa dhiyeessuudhaan haala mijeessuudhaan hundaa ol immoo dargaggoonni keenya ogummaa qabaatanii aadaan hojii jijjiiramee akka hojiitti galan gochuudhaaf xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaa jira. Kana gochuudhaan investimentiin naannoo keenyaa boqonnaa haaraatti akka ce'u, Oromiyaan giddugala investimentii, Oromiyaan iddoon investimentiin dhufeetti qubatu, Itoophiyaadhaaf immoo humna dinagdee guddaa iddootti taatu akka taatuuf xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jira. Pirojektiin har'a asitti eebbifame kun qaama sosochii kanaati. Kanaa olitti si'oomina dabaluudhaan, birookiraasii hir'isuudhaan, murtee hatattamaa investoroonni akka argatan gochuudhaan investimentii sadarkaa olaanaatti ceessuudhaaf xiyyeeffannee kan hojjennu ta'uusaa carraa kanaan mirkaneessuun barbaada. Qonnaan bulaan keenyas akka kanaan dura kan lafa isaa dhiisee irraa deemu qofa osoo hin taane ufuma isaatiif qusatee oomisha oomisheen qabeenya qabateen investimentii akka ce'u godhamaati kan jiru. Kanas babal'isuudhaan caalmatti investimentii biyya keessaas carraa jiru guddisuudhaaf xiyyeeffannee hojjechuu keenya kan itti fufnu ta'uusaa carraa kanaan isiniif mirkaneessuun barbaada. Karaa qabanni kanaan cichoomnee yoo deemne badhaadhina naannoo keenyaaf biyya keenyaa yeroo gabaabaa keessatti kan mirkaneessinu ta'uusaa carraa kanaan isiniif mirkaneessuun barbaada. Guddaa galatoomaa ulfadha.